ummanni kanaan duras waliin dhiibu gara fuulduras harka wal qabatee waliin jiraachuu hin danda'a. Dhimma Oromiyaa fi Finfinnee jidduutti yeroo hunda maaliif dubbiin ka'a? Meheer mootummaa irra kaanee halaallu. Akka heer mootummaa Itoophiyaatti keewwata 49 mura 5 Oromiyaan magaala Finfinnee irraa faayidaa adda qabdi. Kunin mirga tajaajila hawaasummaa, faayidaa qabeenya uumamaa fi bulchiinsa waloo mirkaneessa. Kun ammoo Finfinneen walakka Oromiyaa keessatti waan argamtuuf. Haa ta'u malee akkaataan raawwisaa agammaa hin baane. Gaafii bubbulkan irraatti kantiibaa magaala Finfinnee kajettee guutuun isaa kunoo. Achirratti waa lama jira. Tokkoffaa heerarratti taa'ee heerri akkamitti akka raawwatamu kuni seerri ni bahaa jedha. Seerri sun hanga ammaan baane akkuma beektu biyya kana Oromoo qofaa miti hundumtuu sabab lammiin keessa jiraata. Yeroo jiraatu immoo wanti hojjennu hundu waan bu'uura ta'e boruu abbaan ta'e dhufee too diiguu hin dandeenye ummanni biyya kanarratti walii galee waggaa ta'e gaarii ta'a jechuudha. Mirga illee ta'u walii galuun wajjin murteessuun waan gaarii. Warra kanaan dura ummata ignore gochaa murteesseefillee haalli gaariin turre jechuudha nama keessatti haloo uumaa dhufe malee akkas akka ta'u barbaannu nuti waggaa gaggeessinu. Kanaafuu amma marii koomishinii biyyoolessaa irratti dhiyaatee jira ajandaan kun. Asirratti xumuranii argata. Maaltu akkamitti Oromiyaan Finfinnee irratti faayidaa seeraan maluuf argachuu qabdi jedhameetu seerri kun tumamullee waan qabuuf. Gara biraatiin garuu akka kanaan dura Finfinnee fi Oromiyaan waliin dhiibu. Tokkoffaa daangaan eessa kan jedhu daangaa bulchiinsaa keenya waliigalteedhaan uummata daangaarra jiru hunda baasnee haalaan ragaadhaan illee kana mirkaneessine kaan immoo waliigalteedhaan goone waliigallee fidnee jirra. Nullee gamas hin dabarru akka Finfinneetti Oromiyaan illee waan gamana ce'uuf hin qabu jechuudha. Biyya waliin ijaarra. Daangaa bulchiinsaa qabna malee daangaa biyyummaa yookaan immoo dhimma biraa miti. Uummanni immoo waliin jiraata. Uummanni misooma waliin dhufaa. Daandiidhaan walitti hiinee jirra, bishaan dhugaatii walitti hiinee jirra, gabaadhaan walitti hiinee jirra, nageenya fi waliin jiraachuudhaan. Amma bakka daangaa tokko hoo deemte namni maabara adda addaa qaba. Dhukkubni illee odoo nafin jechuudha. Namni muraasni achi Oromiyaa keessa jiraata, namni muraasni asii Finfinnee keessa jiraata. Waliin jiraata jechuudha uummanni. Nuti kan barbaannu waliin jireenya uummataa kana cimsuu, wal kabaja cimsuu. Wal kabajaa fi waliin jireenyi sun hoo cime jedhe fi developmentii wal qixa argachuu danda'e, misooma wal qixa argachuu danda'e uummanni kanaan duras waliin dhiibu gara fuulduras harka wal qabatee waliin jiraachuu hin danda'a. Kanarratti ammallee seerri nu daangessu waan hin jirreef haalaan hojjechaa jirra.